Fayyaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnoo waa beekote. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n loltoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisee jira. Wallagga lixaa aanaa qilxuu kaarraa keessatti qabeenyi jiraattota waraana maafiyaa piippiin saamamuu fi hidhaan jiraattota irratti jabaatee itti fufuun himamee jira. Rakkoon lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiranii sadarkaa yaaddeessaa irra gahuu hidhamtoonni himatanii jiru. Leenjiin hubannoo karaa caasaa mootummaa barsiisotaaf kennamaa jiru agarsiiftuu haal duree seenaa fi sabboonummaa Oromoo balleessuutis jedhamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n loltoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisee jira. Godaansa waggaa 30 booda gara biyyaatti deebi'uun akka haaraatti ijaaramee mootummaa abbaa irree Itoophiyaa waliin wal waraanaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo yeroo yerootti loltoota haaraa leenjisee bobbaasuun qabsoo bilisummaa Oromoof taasifamu keessatti shoora olaanaa taphataa jira. Kanumaanis guyyaa irraa miseensota leenjii loltummaa fudhataa turan eebbisiisuun mooraa qabsoo Oromootti dabaluu miidiyaan dhaabbatichaa ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee waraanaa hedduutti diriiruun Oromiyaa mara bakka qubsuma isaa godhatee jira. Kanaanis mootummaan Itoophiyaa yaaddoo guddaa keessa seenuun ofirraa qolachuuf tooftaa danda'u maraan tattaaffatus hin milkaa'in hafee jira. Shiraxatuu fi injifannoo buutuun hojii isaa kan ta'e mootummaan Itoophiyaa carrawwan marii nagaa isaaf laatame gufachiisuun gidiraa uummata Oromoo irratti fe'uun ofiifis teessoo qoreerra of kaa'ee jira. Wallagga lixaa aanaa qilxuu kaarraa keessatti qabeenyi jiraattota waraana maafiyaa piippiin saamamuu fi hidhaan jiraattota irratti jabaatee itti fufuun himamee jira. Waraanni maafiyaa piippii qabeenya hawaasa nagaa saamuuf jecha namoota nagaa siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'an maqaa hadheessuun hidhuu saamuu fi manneen jireenyaa isaanii irratti gubuun maatii hedduu rakkoof saaxilee jira. Haaluma kanaanis godina Wallagga lixaa aanaa qilxuu kaarraa bulchiinsa magaalaa qilxuu kaarraatti waraanni piippii barii barraaqaan gara ganda Bundii Daallee jedhamutti imaluun hawaasa goolaa erga turaniin booda qabeenya hawaasaa dukkaanotaa fi maallaqa saamuun barbadeessanii deemuu maddeen keenya ifoomsan. Akkasumas dargaggoo maqaan isaa Fufii Alamuu jedhamu sababa tokko malee qabanii deemuun aanaa qilxuu kaarraatti hidhanii jiraachuun beekamee jira. Kana malees obbo Abrahaam Hundeessaa fi obbo Magarsaa Ayyaanaa jalaa meeshaa daldalaa suuqii guutuu akka jalaa saamanis maddeen keenya dabalanii himaniiru. Rakkoon lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiranii sadarkaa yaaddeessaa irra gahee jira jedhame. Rakkoo siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaan lammii isheetti fidderraa bayyanachuuf ilmaan biyyattii gara biyyoota hedduutti karaa seeraan alaa fi seera qabeessaan godaanuu erga eegalanii waggootota hedduu lakkoofsisee jira. Biyyi Saawudii Arabiyaa immoo bakka lammiileen Itoophiyaa hedduminaan itti godaanuun keessatti bayyanatanii fi gidiraa hamaas keessatti arganidha. Jijjiirama siyaasaa Itoophiyaatti uumame sababeeffachuun mootummaan Saawudii Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa biyya isaa keessa jiran gara miidhaa biyyattiitti guuruun lubbuun lammiilee Itoophiyaa akka baalaatti harcaa jira. Manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti kanneen du'an heddummaatanis akka meeshaa abbaa hin qabneetti mooraa mana hidhaa Saawudii gatamanii kan argaman immoo kuma dhibbootaan lakkaa'amu. Lammiileen irraanfataman kunneen irra caalaan isaanii ilmaan Oromoo ta'uu isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa ija callisaan isaan ilaalee jira. Lammiileen Itoophiyaa daangaa Yaman ce'uun gara Saawudii imalan hedduun isaanii loltoota Saawudiitiin daangaa irratti kan ajjeefaman hoggaa ta'u dura tarkaanfachuun Jiddaa fi Makkaa kan ga'an immoo uleen rakkinaa mana hidhaatti isaan waxalaa jira. Rakkoon isaanii daangaa dhabuu isaatiin lammiileen Oromoo mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiran sabni keenya nuuf haa dirmatu jechuun sagalee isaanii dhageessifatanii jiru. Miidiyaaleen Oromoo fi namoonni dhiibbaa uumuu danda'an dhimma baqattoota Oromoo mana hidhaa Saawudii keessa jiran kana ajandaa godhachuun sagalee akka taatanuuf waamicha isiniif dhiyeessina. Nuyin kun dhiiga keessan, foon keessan, lammii keessan, ilmaan keessan, obboleeyyan keessan, inni dhiira ta'e obboleessa keessa, inni shamarran ta'e obboleettii keeti. Rakkoo silaa akka rakkoon ulfaatu hundi keenya hin beektan. Manni hidhaa silaa manni hidhaa mana hidhaati. Mana hidhaa ta'ee bakki nuti hidhamneerru biyya namaatti. Afaan isaa hin beeknu. Rakkoo dhukkuba keenyaa himachuu hin dandeenyu. Garuu immoo himannullee furmaata argachuu hin dandeenyu. Nuti jibbamnee tuffatamnee fayyaa keenya didamee du'aa keenya tunurraa gadi ba'a. Amma wanni isin gochuu qabdan sheeriidha. Sheerii nu godha.
nuti isin sagalee nu ta'uu dinnaaniyyi ofiif sagalee ta'uu jirra. Rakkannus rakkoon irra ga'us rakkoon miidhamus kanaan hidhamus jawaalli keenya irraa fuudhamus jedheetiniin waan jabaatetu wal na baase. Keessaan akkuma namaatti aktivistii keenya warroota babbeekamoo warroota miidiyaa kanarraa suuraa babbareedaa poostaa oolu warroota geemii taphataa oolu sagalee nu taa'annee iyyinee himataa turre. Garuu waa'in keenya kun qofti maaf isin yeellaayisee maaf isin qaanyeessee waan biraa dhiisaa waa'ee keenya yoo nuti poostii godhanne maal sheerii maal harkas hin qabe hin xiqqaattanii hin salphattanii yoo waa'ee keenya dubbattan nuyin kun ilmaan keessanii bara dhiiga keessanii yaa jira keenya bara obboleessa keetu uffata tokkoon waggaa tokko jiraachuu jira. Godina Jimmaa aanaa mannaa keessattiidhaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota nagaa irratti jabaatee jiraachuun himamee jira. Godina Jimmaa aanota tokko keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun tibba kana keessa ajjechaa dabalatee saamichii fi hidhaan raawwatamaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa jechuun guraandhala 14 bara 2024 godina Jimmaa aanaa mannaa ganda hundaa qananii keessatti maqaa sakatta'iinsa jedhuun milishaa fi poolisiin iddilee gandichatti bobbaafaman dargaggoo Abdullaatif Raayyaa jedhamu qe'ee isaatti qabuun reebicha ulfaata erga irratti raawwataniin booda waajjira poolisii magaalaa Yabbuutti hidhanii gidirsaa jiraachuu maddeen keenya ibsaniiru. Akkasumas torbanoota darban keessa godinichuma aanaa Atinaaggoo keessatti maqaa ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun ganda Saantoo keessatti dargaggoo maqaansaa Tamaam Kadir jedhamu waraana bilisummaa Oromoo waboo deeggarta jedhuun hidhattoonni murna bilxiginnaa manaa gadi waamuun rasaasatti roobsanii ajjeesuun isaanis gabaafamaa tureera. Waraanni mootummaa Itoophiyaa daba hin qabne kun godinaalee Oromiyaa bakka hundatti mandaroota keessa deemuun namoota nagaa ajjechaa seeraan alaa irratti raawwataa jiru. Leenjiin hubannoo karaa caasaa mootummaa barsiisotaaf kennamaa jiru agarsiiftuu haal duree seenaa fi sabboonummaa Oromoo balleessuuti jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa biyyattii hoogganaa jiru leellisaa sirna moofaa darbanii ta'uu isaatiin duudhaa Oromoo fi seenessa sabichaa balleessuuf qophiirra jiraachuu isaaf leenjiin torban kana barsiisotaaf kennamaa jiru agarsiiftuudhas jedhameera. Saba Oromoof nagaa kan hin laanne Itoophiyaan amma seenaan sabichaa kanneen farra isaa ta'aniin akka bakka buufamuuf hojjetamaa jira. Caasaaleen mootummaa Itoophiyaa haasaa leenjii barsiisotaa irratti taasisaniin maqaalee gootota Oromoo fi seenawwan sabichaa waamuun seenaa qeenxira jechuun isaanii ni yaadatama. Daguggaa sanyii fi yakka waraanaa Minilik lammaffaan Oromoo irratti raawwate haqa qabeessa gochuun miidhamaa fi daba sabicha irratti dalagame immoo seenessa sobaa taasisaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa seenaa badii sirni nugusaa sabicha irratti raawwateef beekamtii kennuun tarkaanfii itti aanuun immoo mallattoo yaadannoo aannolee fi calanqoo dhabamsiisuuf jira jechuun hayyoonni tilmaamaa jiru. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana tureen Bunnoo Waabekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe share godhaa isiniin jenna. Akkasumas chaanaalii Telegram Gullallee Miidiyaa Neetwoork search godhuun subscribe join akka gootanis naffeerra. Waan nu daawwattaniif galatooma.